had my sanity about to. Hi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kam jirtanii annageessin qaba. So har'a yeroo jalqabaatiif abbaa warra kiyyaan gargar bahuu deemna. Inshallah moo walitti deebina garuu yeroo muraasaaf yaa gargar bahuu deemna. Kanaaf waan boru ganama deemuuf ganama subii waan deemuuf har'a dammoo irbaata laanyaan jennee saatiin kun toora saatii 10 takkaati. Baane as dhufnee albii kanamatu nu hime garuu yoo dhufnu nyaan isaanii xibsii qofa jira nun jennaan gara biraatti jijjiirannee gara biraa deemne jechuudha. So hedduu bareedaa ture kanameen ahimetti garuu nyaata fixatanii so iraataaf hin qophoofne natti fakkaata isaanii. እና bakka biraa deemnee bakki deemnee illeen al-mukallaadha. I think as yoo gaafannu wanti hundi nu jira jedhanii dhufnee akkasii na bawarra kiiddu takka foon jaalatanna. So uummanti yalee akka inni foon jaalatu waan dhageesseef bakka foon bareedaatti argachuu dandeenyu as dhufna jechuudha. As nu fidde uummantiyaa har'a gaabajin maamaadha maamitiyaanna akkasii because akka sagantaatti silaa qopheessinaa fi geggeessaa garuu yaa nuti hin mijanne guyyaan inni deemuuf murteessee illee osoo nuti hin beekne waan ta'eef akkasii inshallah so har'a nu wajjin oola as dhufnee irbaata keenya nyaannee magaalaa keessa deddeemnee magaalaallee lallaallee qilleensa bareedaa fudhannee inshallah borgana isa keessina jechuudha. Hedduu takka ulfaata nama jaalataniin gargar baatanii yeroo muraasaaf jiraachuun oh my god wallahi hedduu takkaan yeroo tokko abbaa warraa fi haati warraa akkamitti addaan baanii biyya jiraatanii jedhee yaada. So rabbiin na argisiisanii waan akkasiina already ammayyuu hedduu takka yaade wallahi. So alhamdulillah rabbil alamin abbaa warraa kiyya hedduu nama jabaadha. Bakka asirratti kana jedhi social media irratti homaa dubbatoon barbaadu beetanii wanni social media tuqi shayxaana waan ta'eef kanaaf dhiisa wallahi an life kiyyarraa yoo waan takka yoo mul'ise malee mul'isu illee hin fedhu. Hedduu nama sodaachisa social media shayxaana badaatu irra jira waan ta'eef kanaaf baqachuu barbaada. Na alhamdulillah rabbil alamin rabbiin bulchitii keessa barakaa kaa'u ija hamtuu rabbiin narraa haa qabu. Aamin jedhaasi martinuu du'aayinaa godha. እና ከሲ ሶ yeroo jalqabaatiif erga wal fuunee takka gargar baaneen beeynu yeroo jalqabaatiif gargar baananna hedduu takka ulfaata. So dhiiraaf dubartiin immoo gargara dhiirri weeyitee waan feelingii isaanii dhoofata na ni jabaataallee dubartii irra jabduudha. Ani yeroo inni deemanaan jedherraa hedduu takka rabbashamuu ture bakka natti dhagahamin beeku bakka duraan maatii kiyya ummati yafaan addaan bootu bakka natti ulfaata amma immoo isaan addaan boo natti ulfaata already ka isaanii bakka keessi kiyya fudhate beeyte ka isaa kana natti ulfaate yaa maal goonare dirqama waan ta'eef amma gochuu hin dandeenyu. Haala kanaan laaqana keenya nyaannee so yeroo dheeraatti dabarsine galgala hanga sa'aatii 3 kana turre achi booda sii baanee sa'aatii 11 akkana dhufne jechuudha. እና hedduu namatti tolaa ture bunallee dhuyne yeroo bareedaa maatii keenya wajjin dabarsine. So asiin irraa kaafee dammoo isin viidiyoo chalaalaatii hinjoo jedha maaliif asii erga baanee booda magaalaa keessa deddeemu turre adaamaa keessa hedduu namatti tola galgala wakkii gochuunina akkasitti wak godhu turre. Kanaaf hanga dhumaatti nu wajjin tura. Viidiyoo dhumarratti mootiin ganama yeroo abbaa warraa kiyya geessu daawwattanii hedduu takka natti dhagahamee ture hedduu takka boohu ture. እና nyaata fi dhugaatii illee na nyaatamu dide baay'ee qalada hin jiru garuu hedduu takka wallahi garan hedduu takka natti akkam jedhe akka himuun beeku ግን በቃ isaa wajjin nyaadhaa ture isaa wajjin dhugaa ture isaa wajjin bulaa ture bakka natti ulfaatee ture. Yaw amma already agademe ture jira viidiyoon xiqqoo ka ture yaw bakka garuu isin gadi dhisne ture iyyuuna amma enjoy jedha hanga viidiyoo dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin tura. Booda walitti deebina.